Amarre rajebine baga geenye baga waliin geenye sini jenna. Amma yoo hamileen itti naa tarka walitti kenna harka walitti buusaa walitti kenna. Iyyin egaa akkuma beekamaati Ansiif International Taekwondo wiirtuu Ansiif Leejin Ansiif International Taekwondo Saaboom Daawit Enkosaatiin kan durfamu guyyaarraa seermoniin waggaa lammaffaasaa kan gaggeeffamuutu jirudha. Egaan seermonii kanarratti akkuma ilaalaa jirru waan hedduudha kan qophaa'ee jiru qophiin garaagaraa qophiilee nama bohaarsanii akkasumallee qophiilee nyaataa qophaa'anii jiru. Akkuma argaa jirru nyaata gosa hedduutu jira kan qopheessanii kunoo qophiinatti argaa jirra. Akkuma akkamittiin wanti kun kan qophaa'e gara isaan gaaffiif deebiitti seenna. Egaa qophii nyaataa hedduudha kan agarraa jirru nyaata gosa hedduu Como unanne boka muranne to lafa kana kana sini jedhu isra maal jettu maqaarra kaaneetu kan jalqabnu eenaa bisi Kampo Yerusalem Samuel jedhama jitu Ansiif International Taekwondo ti qophii kana yeroo qopheessine egaa baay'ee rakkanee ture dhabneeti ijoollee keenya baay'ee ol jaallanna nuti ijoolleen kilabii Ansiif baay'ee ol jaallanna gatii ol jaallannuufi kana haala addaatiin qopheessine wajjin bohaaruu fi yookaas wajjin bashannanuudhaaf qophii kana qopheessine hedduutti dadhabamee qophaa'e garuu amma kunoo haala kanaan addana jira kanaaf ijoolleen keenya baqatti isin ga'een jedha nyaadhaatii ittiin bohaaraa ittiin bashannanaa guyyaa gaariin jedha. Ate sinoo maal jettu? Egaa nyaata fi qopheessitan goonee gosa maal fa'ime nuufsaame maal fa'aadha kan asirratti arginu. Kunoo egaa akkuma ati argitu laslaasaan illee jira kunoo faandishaadha firaafireen illee jira jechuudha haaluma saayinsii qorannee ilaallee qopheessine kunis jira daabboo difoodha ayyaanuma eebba Ansiif International Taekwondo ilaalchise kun immoo indaanqoodhaan nuti indaanqoo qopheessine. Akka maatiitti waan ol jaallannuufi ijoolleen keenya hundi keenya walitti qabamnee indaanqoo nyaannee qopheessine haala galii keenyaa fi haala hundi warratti hundoofnee kana qopheessine indaanqoodha akkuma isin agartanii nyaati aadaallee qophaa'e. Sababii nuun indaanqoo goonee fi ijoolleen keenya eebbifamtoota kan turre baay'ee turre garuu kan immoo qophii kanarratti argamuu barbaadan muraasa sababii ta'aniif isaanuma waliin indaanqoo xiqqoo qopheessine. Kan biraammoo wanti qopheessine nyaati aadaallee ni jira. Nyaata aadaa keessaa fakkeenyaaf Wallaggatti kan beekamu baay'ee ancooteedha. Najjootti batalee ancootee beekamaadha. Ancootee qopheessineerra jechuudha. Kan biraanis raafuu midhaanii jira. Biddeen akkasii waan baay'ee qopheessineerra kan nuun qopheessineefis gatii wal jaallannuuf baay'ee gatii wal mararsiifannuufidha. Kanaaf baga gammadanii jedhaatti boora. Eshi baay'ee gaariidha. Amma kana taasisuudhaan immoo qophii isaan qopheessanii jiran kuni qophii baay'eedha. Qophii bareedaa kana akka seera ispoortiitti kan dursu beeltiidhaan yookiin umurii osoo hin taane seera ispoortii keessatti kan dursu qabattoodha. Akka ol jaallannutti akka mana ispoortii keenya keessaa ol jaallannutti qabattoodhaan ol kabajnaa kabaju jira mana ispoortii keessa kabajatu jira. Kanaaf amma kan itti fufu akkaataa daraja qabattoo isaaniitti ijoolleen hiriiruu nyaata ijoolleen shamarran kun itti dadhabanii qopheessan kana nyaachuu fi toora galaniitu toora isaanii fudhatu. Ijoolleen mootii irraa jalqabdanii toora beeltii keessanii dhiyeessanii dhuftanii nyaata fudhatu. Kun qophoofte jira salphii galtee dabalu mootii. Bakka gammadan bakka gammanne kottaata marlee taana walumaan bu'aarretu walumaan boqonnaa qoomas marachaa bokas qunachaa takka qabannee lama fudhannee dugallasni jiru. Saan gaafate abita kotu kenna.